Saniifuu waan faarsee bulaan ganda tokko haasa'u faarsee bulaa jechuun an jecha kana gaafaan faarsee bulaa kana fidu akkanumatti hin finne. Faarsee bulaa kana laalleeti itti yaanneeti qopheessinee faarsee bulaa maqaa joo kana as baasee jechuudha. Maaliif? Namni garii maaltu si rakkisee ati mootummaa wajji wal beeytaa ustee waan garte liqimsituu jedhanii warra nu gorsanii jira. Sigale. Si qofaa ka ummataa sagalee ta'u. Si qofaa ka ummanni laaleessu siin jedhanii jechuudha. Geeti aboo ummata kanaaf tana ta'uu qabdu. Gaafiin ummata kanaa deebi'uu qabdi. Lakkii ummata kana mootummaan kun yoo dhageeffachuu baate mootummaan kun waraanaa miti yoo niikuleerallee qabaate mootummaa ummata injifate hin garree aboo haa dhaabbannu jedha. Aboo caljii liqimsisiin jedhan. Bakka kun ummata garteetuma abiyyuma faarsee jiraachuu barbaadu faarfannaa warra jiisis faarsoo kanarraa ilaaleeti faarfannaa kanarraa fudhadhee faarsee bulaa jeen gaafas. Oromoonni haa galatoomu jecha kan akka gartee hagirrisaa san intarnaashinaala godhanitti jecha faarsee bulaa joo kana fuudhanii intarnaashinaala naa godhanii jechuudha. Dura taayee barreesseen gaafaanan viidiyoo waraabee beeksisu taayeen barreesseen Dr. Angaasaanis waraamatullaahi irra dhufee gartee itti qadaade ichi booda faarsee bulaan intarnaashinaala ta'ee amma kun hayyoonni keenya fayyadamu jira jechuudha. Akkanumatti taa'ee itti yaadeetiin baase maqaasa. Faarsee bulaa jechuun irra gadii namaa yoo atiis itti kennite suma faarsa. Kaayyoon qabu galman qabu sigale. Inni bakka kaayyoon isaa galmisaa liqimsaasaa qofa. Bakkumarraa liqimsuu faarsaa jechuudha. Tanarraa laaleetiin faarsee bulaa baasee jechuudha. Waan faarsee bulaan asirraa haasa'u. Waan faarsee bulaan maqaa Harargeetiin katabu. Waan faarsee bulaan maqaa Harargeetiin asirraa iyyuu tanafaa laaltanii ummata keenyaaf sagalee tahuu dhiisuu ummata keenya gartee wanna tahuu hin qabdanii jechuudha. Abbuma fedheewu ta'e feetubbaa gadaa ta'e feetubbaa qabeenyaa ta'e feetu abbaa aangoo ta'e feetu abbaa amantii ta'e feetu abbaa gartee gandaa ta'e feetu abbaa gartee manaa ta'e faarsee bulaa taanaan gatii takka hin qabdu jechuudha. Amma michiyyoo dirra dhawaa duute lubbuu nam sadii du'e nu qofaa oofu jira jechuudha. Nu qofa duraa duute Oromoota guutuu duraa duute jechuudha. Oromoota guutuu duraa duute. Yoo naasii sagalee ta'uu eegalee Wallaggarraa sagalee iyyannatii dhaga'uu qaba. Arsii keessaa dhaga'uu qaba. Kutaa Oromiyaa guutuu keessaa dhaga'amuu qaba. Kutaa Oromiyaa guutuu keessaa sagaleen teenya dhaga'amuu qabdi jechuudha. Saniifuu tokkummaan kana caalaa cimee dagaagee akka diinni yaade san osoo hin taane Oromoo diigee Jawaar irratti olola oofsisee Maroo irratti olola oofsisee Taayyee irratti aangoo dhabee tanaaf iyya jee olola oofsisee Oromoo wajji duwidaa garaa godhee namni saba kana walitti qabu hin jiruu jee osoo inni akkasitti duwidaan ciisee rizoorfii gartee hoteela adda addaa kana ijaarratee Daani'el Kibiretii wajji bashannanu jiruuti. Lakki ijoolleen nuti bar garagara sabni asii milkaawa jennee garagara laalle malee diinummaan nuti walii qabnu hin jirtu jettee ijoolleen Oromoo walitti deebite. Kun mataa isa dhukkubsee jira jechuudha. Kun mataa isa dhukkubsee jira. Kun daranuu kan cimee itti fufuu qabu sigalee ri'aakshina uummanni kennuufi jechuudha. Yoo uummanni hamilee ta'eef yoo uummanni deeggarsa kenneef yoo uummanni duuba dhaabbate kana caalaa sii dalagaa hayyoonni. Siif dalaguufis ta'a. Sigalee siif dalaguufis ta'a. Garuu gaa fayyaadee laal guuzni kun oggii dachee akaafu fayyaadee jedhanii fayyaadee jiraachuu qabdi jechuudha. Fayyaadeen tun hamilee sigalee. So osoon hin beekamne diinaaf sagaleen ta'ina Gus Kadir jechuun
Guskadiir hin ta'ina. Guskadiir jechuun Harargetti nama akkanumatti deemaa dhufeetuma jimaatti kenniteetuma afaan kaayyatee dachiisee akaafaa oole. Kan guuza beellama qabachiiftee fi guyyaa akkasii guuzaa baluuti jeen dhufin guskadiir jedhaniin si galee akkanumatti deemaa dhufta. Si galee bilaashitti osoo mindallee harkan osoo wanni illee harkan si galee namaa wajji waan waliin buutaniif namaa wajji waan gartee wanni taataniif xiiqii keessa galtanii guskadiir san taatanii shayxaana saba keessan irratti hin hidhinaan isiniin jedha. Hin hidhinaan isiniin jedha. Uummanni Oromoo bahaatii uummata keessanii sagalee ta'a. Miidiyaa jechuun humnaa beekadha. Si galee. Osoo haga miidiyaa gartee shayxaanticha kun hubate nuti hubanne. Faarsee bulaa tokkoon feesbuuka kudhan banadhaa komantii jaawar jala kennadhaa ka'abbutaa jala kennadhaa janiiti guutuu asiin arrabsu kana nama tokko taa'ee feesbuuka adda addaatiin komantiis jala kennatee si arrabsa. Yaada kee jijjiiruuf, atteeshina kee jijjiiruuf si galee. Reaakshina uummataa kana gartee hamilee uummanni tokkummaaf hawwu kana jijjiirsiisuuf nama tokkootu feesbuuka kudhan qabaa jechuudha. Si galee. Osoon diinni keenya akkana nurratti hojjechuu jiru nuti gartee waliin hojjechuu dhiifne walirratti hojjechuun fafaa jechuudha. Fafa obboleeyyan keenya. Fafa. Saniifuu walirratti hojjechuu osoo hin taane waliin hojjechuun yeroon isaa ammaa jechuudha. Yeroon isaa amma. Si galee. Diinni kun musliimaafis hin ta'u, kiristaanaafis hin ta'u, waaqeffataafis hin ta'u. Saba biyya sanii tokkollee kan ta'uuf hin qabu. Namichi aangoo waa'in isaatiis sabni isaatiis aangoo isaa qofa. Amma gartee Oromoo biyya bulchu jira, Oromoo finaafanii wayi maal taani haya badabu. Oromoo sirna Oromoo keessa bakki nama fixaa, Amaara fixaa, Tigree fixaa. Si galee Oromoo tanaa walirra jaaraa, Oromoo tanaa fixaa jettu eessi jira. Si galee. Qaallichi shayxaantichi waa takka. Aksidanaan dhufee lawjee karasanii dhufee hin beeynu halawjee aangoo qabate. Warra itti laffa'ee halkanii guyyaa itti gartee burkutaa'ee fidee taphaala godhe inni aanguma isaa santiifachuu malee gatiin qabu. Waa takka irraan kaayyannee jechuudha. Saniifuu uummanni keenya kana beeytanii tokkummaa keessan jabeeffachuun dirqamaa jechuudha. Amma kunoo raayyaan ittisaatu walitti ka'eeti Shimallis hunda kabalaan jeneraalonni dhukkee godhan siin si galee. Itti ergee Shimallis kana caalaa uummata keenya fixuu hin dandeenyu namichi ifi uummata irraan kaa'anne hanganuma jeejaan si galee. Dhukkee godhee jechuudha. So wanni ifiifuu wal gadhiisaa adeemu jirti. Wal gadhiisaa adeemu jirti. Waan wal gadhiisaa adeemu jiru kana si galee yeroo itti dheereessuun yeroo isaa garteetti kennitee akka wanni kun umrii sirra dheerattu godhuun hin ta'u. Si galee daftee xumuratti godhuun tokkummaa kee jabeeffachuun amma. Yaa Oromooti jedha geeffadhu. Sirni kun tarsa'ee wal gadhiisee jira. Hayyoonni kee gabbahee mootummaan kun saffisaanii diigamaa jira siin jee. Amma duraas gaafa gartee 2018 mootummaan diigamu jirti yaa saba koo tokko ta'an jechaatuma ture jaawar. Arraas jechaatuma jira. Yoo tokkon taane yoo waliin dhageeffanne yoo kar tokko laalle yoo goolii ta'een beeyne boru arraa ganaa namummaa sirraa fudhata. Sirni kun ni diigamaa ifiif diigu jira. Sirna uummata buqqisu, sirna uummata ifii bulchu diina godhatu, sirna uummata ifii bulchu gartee gibiraan gidirsu, sirna uummata ifii bulchu ajjeesisiisu, hayyuu isaanii mana hidhaatii baasee rashansiisu. Si galee bagaan si rashane jee maal fidda jeetti dhaadatu sirni kun dhumatee jira jechuudha. Wal gadhiisee jira buloonni isaa. Arraas kan qophaa'in Oromuma. Arraas ka wal nyaatu jiru anumaa fi si. Ambiti wal nyaachuu dhiiftee wajji nyaachuu eegalte.
Kamootummaa waan ifiinjuu carqii tana keessa jiru uummata isaanii hayyoota isaanii ka ala jiru ka keessa jiru ka gaara jiru wal dubbisuu eegale. Meeqa keetiitu gartee marroo wajji duraan wal dhabdee ka jirtu marroo dubbisu jirta. Meeqa keetii ka jaawarii wajji wal dhabde duraan gartee afoonaan illaa jettee jaawar dubbisu jirta. Meeqa keetiitu hayyoota adda addaa Saggaayee Bayyana Soobaa Profeesar Mahammad Taayiroo hayyoota keetii wajji ka wal dhabde meeqa keetiitu afoonaan illaa biitti karam deemu jirti jettee wal mari'achuu jirta. Meeqa keetii iflaali bakka jirtu arralle. Ilma Oromooti aangoon nu harkaa baatu hin jirtu maarreen nu harkaa baatu hin jirtu. Aangoo wayyaanee kana gasharoo ilmantalaa gartee kaa Finfinnee malee uumaa harkaan qabne kana dhiisi wayyaanee Itoophiyaa bira kuttee East Afrikaa bulchuu turte. East Afrikaa bira kuttee Yemanii qabdee nama deebisuu turte. Aangoon isaan harkaa ni baate jechuudha. Ummata sukuriitiin diinagdeen waa hundaan humnaan biyya san to'ate. Isaanin ala kana lilmeen hin lolaane harkaa'u aangoon ni kuttee jechuudha. Kana